المعارضة السورية باتجاه حمص وسيطرتها على قرى في مشاهد تعرض سيارة إسعاف قرب مستشفى كمال عدوان لإطلاق نار كثيف ومباشر. أبو القسام قالت إنها دمرت 29 آلية إسرائيلية اليوم بمنطقة التوام وجباليا. حركة فتحت ضدهم خلال الاحتجاجات الشعبية، كما ألغيت تصاريح حملهم للسلاح. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية خشية من وصول من وصفتهم بالمتمردين إليها، ولم تذكر القناة مواقع. مع ثلاثي لوزراء خارجية العراق وسوريا وإيران لبحث التطورات في سوريا. وأفادت الخارجية waraana baha gidduu galeessaa akkasumas kanneen seeriyaa Yukireeniif Raashiyaa irraa wabeeffannee walitti gaarreeffannaa Israa'el Raashiyaaf Ameerikaa Iraanidha qabannee dhiyaanneeti jirra. Haleellawwan gurguddoon birgeedii mujaahidoota addunyaa ajaa'ibsiises kutaa taalalawwaaf raafa akkasumas kolidarii Filiidelfiyaa irratti loltoota Israa'el 9 calaasee imam Benjamin Netanyahu boochisee fi ibsa hoggana Hezbollah Naif Qaasimii fi Sargeen Lavroo fi ministeera damee alaa kan Ameerikaan Tony Blinken jidduutti hudhaan gurguddoof atakaroon eegaluuf ibsa mootummaa Raasiif Xayyib Erdogan qabannee jirra. Kun Caayaaniws teeknoloojiidha. Dhimbibbaan viidiyoolee kanan gara ijoo seensatti ceena. تطمح لأن تكون هناك علاقات استراتيجية اقتصادية وسياسية وأواصر اجتماعية. على صعيد الحراك السياسي ذكر قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن العلاقة بين المقاومة والجيش تخضع لآليات اتفقوا عليها في لبنان ولا علاقة داخل اللبناني وبالعلاقة بين المقاومة والدولة والعلاقة بين المقاومة. العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب. قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إن وفدا إسرائيليا رفيعا سيتوجه إلى القاهرة في بداية to see if there's a diplomatic resolution, at the same time making it very clear to Russia that it will face massive consequences for renewed aggression, not only in terms of continued support for Ukraine's defense. Missiles up to 300 kilometers. Iran's expanding nuclear program. Iranian state-run media says one satellite is for research and the other two are global positioning and communication. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية أن بغداد لا تسعى للتدخل العسكري في سوريا ويجب التحرك السياسي لاحتواء خلال إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري. It is being interpreted as a harsh reaction from Iran, specifically through the utilization of advanced centrifuges. Haleellaan Israa'eloota naasisee fi bulchiinsa Benjamin Netanyahu jimbilfachiise jedhamee kolidarii Filiidelfiyaa akkasumas Kaanenuusii fi Raafaa irratti fudhatamuun loltoonni Israa'el akka baalatti harca'u miidiyaaleen walharkaa fuudhanii balballoomsan. Humni Special Force Israa'eloota guramtoota barbaaduuf kumaandoon addaa qophaa'u wal qabsiise. Deebii kanaan tokkoon guramtoota isaanii rashanamuu jiran jechuun erga birgeediin Alaksaa baaseeti mala dhawachaa kan jirtu Yerusaalemitti walga'iin addaa ta'amuu fi birgeediin mujaahidoota har'a keessattuu taankiif merkaboota loltoota Special Force jedhaman kutaa taal alalwaatti kan cicibsee galaalcha keenya ijoo balballoomii oduu jalqabaati. Kutaawwan daangaa bu'uuraaf murteessituu ta'an kan bareeda jedhaman Libaanoosiif Sooriyaa wal qunnamsiisan erga bulchaa hoogganaan Hezbollah Naif Qaasim Sooriyaa keessatti Hezbollaan seenee loluuf qophiidha jedhee ibsa baasee asitti haleellawwan Israa'el fudhatteen riqichaaf daandichi addaan cituun iddoo murteessaa istiraatejii waraana Sooriyaati jedhame irratti walgaaffii kan ta'ee fi duraanuu beekna jechuun Raashiyaan qophaa'uu fi tokkoon keessan dachii gadi dhiisa Sooriyaa keessaa baha jechuun lammiilee isaaniitiif waamicha dhiyeessuu qoonsilaa Mooskootiin wal qabsiisee haleellawwan gurguddaan kan gaggeeffamu jiru ta'uu kana akeekee fi akkasumas Raashiyaa Tarkiif Iraan
wajjinaasaa jiraachuu yeroo himametti tarkammoo ejjannoo gara humna dimokiraasii riphee loltoota faallaa bulchiinsa Bashiir al-Assad goruu isaaniitiin wal qabsiisee fi hamma magaalaa guddoo to'achuuf hidhamtoota kumootaan lakkaaman gadi dhiisuu fi magaalaan dhaloota bulchiinsa gosa Bashaar al-Assad taatee fi riqicha qunnamsiistuu Iraanii fi Iraaq akkasumas paartii beekamaa duraanii Ba'aadar jedhamuun wal qabsiiseeti maaltu jira kanas galaalcha gurguddoo qabna loltoonni Ameerikaas haleelamuu hin oolle kan jedhaniin wal qabsiisee wal morkiif af dubbii atakaaroo bulchiinsa ministeera damee alaa Antooni Bilinken kan Ameerikaatii fi Raashiyaa sargeen Laavroo dhimmoota jenoosaayidii duuchaa Gaazaa irratti hanga Jeneevaaf dhaabbileen namoomaa hundi haleellaa isiin har'a fudhattee fi hospitaalota barbadeessite irratti dheekkamsi dhagahamee jira. Hizbollaan haleellaa guddaa har'a raawwachuus kanaas kan gurraan isin geenyu fi Israa'el daangaa Sooriyaa iddoo murteessituu kana rukutuun isii ammoo Raashiyaa irraa harka deebiin akka argamu jirus galaalcha maadhee balballoo miti. Biyyi Rippaabilikii Islaamaa Iraan har'as yeroo sadaffaaf waggaa keessatti cabiinsa yookiin gufata balallii xiyyaara waraanaa daangaa biyyattii magaalaa guddoo Taareen irraa kiiloomeetira 770 irratti koloneeta lamaaf akkasumas kanneen imala wajjin turan paayilotota dabalee lubbuu nama 5 nyaachuu isaatiif oomishaa fi harki oomisha industirii xiyyaara kana Ameerikaa ta'uun yeroo itti wal gaafachiisaa ta'ee fi Iraan mallattoo gaaffii jala galcha akkasumas injifannoo guddaa furgugaa saatalaayitii ICBM jedhamu kan annisaaf saffisa oomisha humna yuraaniyeemii fi niikileriif hidhata misaayilota jedhamee Ameerikaaf Awurooppaa hanga Israa'elitti wacuu irratti argaman. Haleellaan yeroo kamiyyuu caala Yuukireen irratti fudhatu cimee akka itti fufu mootummaan Raashiyaa beeksisee jira. Gochoota keessattuu shororkeessummaa hidhata Alqaayidaa damee Sooriyaa keessatti warra dhiyaatiin gurmaa'e irratti Raashiyaan himachuu fi iccituuwwan gurguddoo gadi baasuun baha gidduu galeessaa irraa kaasee hanga lixa Eesiyaaf baha Awurooppaaf Ameerikaatti sirgiga oduuwwan balballoomii miidiyaalee idil addunyaa gurraan isin geenya. Kabajamtoota hordoftoota keenya kanneen yuutuubii kanaaf haarawaa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalama. Laayik gochuun odeeffannoo waayitawaa saffisaan argadha. Komentii keessatti CTN jechuun al sadii barreessuu yaada qabdanii fi toora bilbila isinii kennituun karaa waasaappii nuqunmu dandeettan hiriyoota jaalataniifis eeruu fi sheer gochuun dagatina sagalee mujaahidootatti dabalamuu keessaniif khayriin alaamana isinitti haa dabalamtu jechuun madhee dhimbiibbaa viidiyoolee kanaan balballoomii ijoo har'aa kan CTNitti isin geessa. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي هاجم مخازن أسلحة كيميائية خشية من وصول من وصفتهم بالمتمردين إليها ولم تذكر القناة مواقع. قال رئيس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني إن بغداد أعلنت قسام أن مقاتليها بالاشتراك في تطورات المعارك الميدانية في قطاع شايف شلون؟ قبل نحو ساعة تقريبا من الآن أطلقت قنابل جديدة على ساحة مستشفى كمال عدوان في مشروع بلدة. هل الله ما سون كولونيسا تكون بركم لما بدي قدامي سدي وقاتكم جيا سدي درا فراتين هركدي بي هنغامات تبدي كنيران تامين ولا كيسي غازا كلوتا فلسطيموتا غران كما فرتامي أول دربيتين رومان كنا فرماني كان تبامي فتابني موت غام توماني برو ورقاتي سيروتا دبي سونالتي سيروني وراليتاتين أنجفموف هوغانمو أبا barbaadan irratti qoqqobbii abbaa barbaadan irratti ammoo tolaa fi kenna hariinsaa fi saamicha bobaaf albuudaa yeroo ta'e jirutti murni guddaan tsiyonotaa kan Benjamin Netanyahuudhaan durfamu Israa'eloonni har'a duguggaa sanyummaa raawwachaa jiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dabalate Human Rights Watch fi Amnesty International hanga mana murtii idilaa addunyaa fi koreen dhaabbata mootummoota gamtoomanii hundi ergama addaatiin erga qulqulleeffatanii qaamni qoqqobbii irratti kaa'een jiru. Haleellawwan torbee kana keessattuu kan naasisee fi humni birgeedii mujaahidoota
abdii nageenyarraa murataniitiin falma isaanii kan itti fufanii fi deeggarsa uummata biliyeena 2 osoo qaban hanga ammaatti biyyi tokkolleen wacaan alatti humna taatee fi kan deeggaraa hin jirre biyyoota muraasa yookiin mandheewwan riphee loltootaatiin alatti har'as ilmaan Filisxeemotaa boombii Ameerikaan Israa'elitti kenniteen akka ibiddatti kan cilaahaa jiranii fi daa'ima garaa keessa jiranirraa kaasee hanga dubartoota ulfaatti bu'uura tajaajila hawaasummaa manneen barnootaa manneen amantaa iddoo barnoota bu'uuraatii fi dhaabbilee fayyaa dabalatee barbadeessuu irratti kan argamu bulchiinsi garaa jabeeyyii warra lixaatiin deeggaramu Benjaamin Netanyahuun waliigaltee dhukaasaa marsaa 11 akka fedha kiyyaatti goojjootiyya ijaara jechuudhaan Ameerikaanis kana deeggarteetiin sagaleen kuffisu waliigaltee dhukaasaa Gaazaa dhaabuu irratti kan gara jabaattee yeroo ta'etti haleellaan gurguddaan kutaawwan Gaazaa hunda daaresse kanaan abdii kan muratan birgeediin mujaahidoota RPG Kooriyaan tolcheetiin haleellaawwan mirkabaaf taankota loltoota isaanii qaqqaali jedhanii nama tokko hanga 100tti kan isaan herregatan dhidhimsuurratti argama. Har'a keessattuu kutaa Taal Alalwaa fi koolidarii yookiin waldaangeessa raafaa daangaa Filiidelfiyaa jedhamuttitti erga kaleessa ibsa baasanii fi humni Special Force Golaanii kan masara mootummaa birgeediin addaa 107 kanneen kumaandoo ta'an akka guramtoota barbaaduuf yeroo itti Yerusaalem dhiyaatti Benjaamin Netanyaahuu fi kaabineeleen mari'ataa jiranitti birgeediin Alaksaa fi dubbii himaan Hamaas erga ibsa baaseeti yoo kan kanaan deemtan taate dursinee dhageenye jirra tokkoon guramtoota keessanii dhidhima seenuu jiran jechuun akeekkachiise yaaddoo warra Ameerikaaf lixaatis ta'u dippiloomaasii kanarraa kadantaan qabne Benjaamin Netanyahuun fedhiin isaa Israa'eelota quuqame osoo hin ta'in aangoo tursiisaaf yakkoota garaagaraa raawwatamanii fi heerota idila addunyaa kan ICJ'n barbaadamaniin wal qabsiiseeti tursiisa aangoo fi lolaan umrii dheereffachuu akka ta'e ragaa ta'uudha xiinxaltoonni miidiyaalee idila addunyaa gabaasan. Kutaa Taal Alalwaaf Alzeetuunitti haleellaa birgeediin mujaahidoota fudhateen taankiiwwan 4 akkasumas boldiloozarii yookiin boorataa tokkoo fi loltoonni 9 harratti calaafamuun dhuma torban kana keessa lola cimaa jedhamee jira. Lolli haleellaawwan gurguddoo gamoo sakatta'insaa fi humnoota isaanii irratti fanjii awwaaluuf ripheetiin raawwatame akka Times of India, Al Jazeera fi Al Arabiyaan gabaasanitti haleellaan birgaadii mujaahidotaa kun tooftaa Israa'elittiin qabatteef maadheeffatte hunda jijjiiree akka ta'etu gabaafama. Guyyaa kaleessa haleellaa keessattuu kamisa irratti fudhateen loltoonni Israa'elii kan bibittinnaawanii fi wal harcaasanii gamoo keessatti dhuman har'a dachaa ta'eetiin tulluu Taal Alalwaa iddoo tikfattoota beekamoo Aliyaasinii harka mirgaatti argamu jedha. Al Arabiyaan haleellaa gurguddaa iddoowwan riphanii fudhataniin birgeediin Al-Qudduusii fi Al-Aqsaadha haleellaa taankota wal faana fudhateen dhidhimseetiin gadda guddaa Israa'eelotatti yeroo galchetti haleellaa kanaan dachiin Filisxeem jedhamu jiraachuun qabdu jechuun dhidhimsuu isaanii miidiyaaleen gabaasuun keessattuu dhaabbata mirga namoomaatii fi kan Human Rights Watch fi dhaabbata United Nations kan namoomaaf deeggarsa irratti haleellaawwan konkolaataa deeggarsaa isii irratti bante Ameerikaa dabalatee kan dheekkamsiise ta'us hanga ammatti furmaanni tokko akka hin dhufinii fi addunyaa guutuu kan naasise ta'utu himamaati jira. Haleellaa kanaan wal qabsiiseetiin deeggarsa Filisxeemotaatiif hawtii Yamanoota Iraan akkasumas Hizbollaaf Islamic Resistance kan yeroo adda addaatti deeggaraa tu'anis haa ta'uuti ji'oota 13 erga wal falmanii booda tibba darbe waliigalteen dhukaasa dhaabu Hizbollaa fi Israa'el gidduutti taasifamus daangaawwan silaa jiruu fi tuttuqaan keessattuu humnoota maadheewwan gurguddoo hanga Sooriyaa keessatti kanneen shororkeessummaan addunyaan farrajjeef ofii isaanii gaafa barbaadan shororkeessummaadhaan himataniitiin barbaadan maadhee miseensummaa taasifachuun yeroo itti gurmeessaa jiranii fi maqaa dimokiraasiitiin faallaa ta'anii yeroo argamaa jiran warri lixa dhimma Gaazaa irraa dantaa akka hin qabne ragaan yeroo itti mirkanaa'e jedha Associated Press. بآليات يتفق عليها في الداخل اللبناني ولا علاقة لإسرائيل. اطلق فصائل سورية مسلحة سراح سجناء من السجن المدني في مدينة السويداء جنوبية سوريا.
في القاهرة حوارا معمقا مع حركة فتح بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وذلك. نتوقف الآن مع هذه الصور المباشرة من مدينة درعا لمظاهرات داعمة للمعارضة. مجلس الأمن القومي التركي أن التطورات الأخيرة في سوريا تؤكد مرة أخرى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الأضرار بحياة. وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظا على الأرواح. العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في لولا جما والوت كان ديبيان ليبانوس في إسرائيل كسمس هللوان كان جدوتي وراني حزبولا سوريا كما كان اندرا وغوتا كورنان دبرانيت دغروف لولتو تسا قوبسه ما ديوان سوريا كيسدران إيران ميليشوتا إيران كسمس كان راشيا چنا دابچون ورانا باشير الاسد يرو برارود اف جرانيت نائب قاسم هوغنان حزبولا بكا حسن نصر الله بوان عججا جما دبر سويساني الماديا وبفتون ميديالين suuratti argaman madda dhukaasa waraana addunyaa sadaffaa baagiddu galeessa taasisuudhaan yeroo ammaan kana adeemsi warra dhiyaa shira siyaasa isaan dantaa keessa barbaadaniif Sooriyaa maaliif dirree waraanaa taasifachuu barbaadan kan jedhanii fi istiraatiijiiwwan gurguddoo Newsweek Associated Press Interfact yeroo galaalchaa jiranitti akka olola isaan zaasan miidiyaa Ingilizii gubbatti haasaan osoo hin taane dhugaan lafa jirtu Sooriyaanis taate biyyoonni baagiddu galeessaa badha yookiin ammoo qabeenya guddaa boba'aa qabaachuu isaaniitii fi iddoo istiraatiijiif furtuu diinagdee warra dhiyaa cimsan waan ta'aniif qofa kan uummanni kun dhumaa jiru ta'uudha seenaan ifa galaalcha jedha. Kasraa Ali Najaat xiinxalaan baagiddu galeessaaf dhimmoota waraana baagiddu galeessaa Aljaziiraa wajjin xiinxaluun kabajamtoota hordoftoota keenya haa ta'uuti biyyi Riippaabilikii Islaamaa dabalateetiin deeggarsa gurguddaa humna gamtaa dimokiraasii kan faallaa bulchiinsa Bashir al-Assad irratti fudhachuuf yeroo adda addaatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatanis tibba kana injifannoowwan gurguddoo magaalaa beekamoo ta'an sadarkaa gulantaa Damaskootti aanan kanneen akka Aleppo Halabii fi har'ammoo magaalaa murteessituuf istiraatiijii Hama jedhamtu yoo qabatu adeemsi humna kanaa immoo qondaala isaa ajjeesne jedhusi akka miidiyaaleen warra dhiyaa fi akkasumas kanneen iccitii beekan Alfaars dabalatee gabaasaa jiranitti hoogganaan Abu Muhammad Julaaniidha kan du'intu himamaatii jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya kutaawwan Hoom jedhamanii fi Taalbeeshii fi Al-Raasta jedhaman iddoowwan furtuu daangaa Siiriyaa Iraaqiif Iraan wal qunnamsiisanii fi keessattuu Ba'aaz paartii yookiin bu'uura bulchiinsi paartii siyaasaa Bashir al-Assad fi Saddam Hussein kan Iraaq hordofaniin wal qabsiise dardarra iddoo bu'uura kan taateef wiirtuu daldala qunnamsiistuu biyyoota sadeenii qabachuun humna kanaadha. Mata dhibee akka ta'etu himama. Raashiyaan saffisaan dafa lammiiwwan kiyya Sooriyaa gadhiisaa bahaa jechuun haleellawwan takkaan bu'in Sooriyaa irratti buusuuf akka walii galameetu himama. Hurni gurguddoon beekamoon akka Kurdii fi ISIS akkasumas maadheewwan Ameerikaa duubaan jiraachuu kan mirkaneessan har'a ta'uunis ifa galee. Iccitiiwwan gurguddoon keessattuu Sooriyaa dhaqxee haleeluun Israa'elii fi akkasumas beekamni gurguddoon keessattuu Ameerikaan karaa Antooni Bilinkaniin baafteef Patrick Ryder dubbii himaan waraanaa raayyaa ittisa Ameerikaa baaseef akeekkachiisni akka isaanii barbaadutti yeroo barbaadan deeggaraa yeroo kan lolan kun maal akka of keessaa qabus ifa ta'uudha. Ministeerri raayyaa ittisaa kan Sooriyaa dubbachuun beekamee jira. Ali Muhammad Abbas ministeera raayyaa ittisaa Siiriyaa wabeeffachuudhaan akka Faarsaa fi tajaajilli oduu Siiriyaa TV jedhutti haalli adeemsa Sooriyaa keessatti jiru Sooriyaa ammas gargar faccaasuuf kan karoorfatame ta'uu yeroo Sargeen Laavroov ministeerri damee alaa Raashiyaa Ameerikaa itti saaxilan ta'uun beekamaadha. Haa ta'uuti keessattuu Aleppo to'atanii erga deemaniitti booda Hoomsii fi Idlib kutaawwan tarkaanfii walakkeessa daangaa qarqara Tarkiirraa gara Hama kan dhufan humnoonni kunneen tarkaanfiin siyachi fudhannamoo bulchiinsa Damaskoo barbadeessuu akka jiru jechuun onnachuun diroonotaa fi teeknishaanota diroonota teeknoloojiiwwan gurguddaa rookkettiif misaayila hidhachuun harki Ameerikaa fi Israa'elis warri lixaa akka duubaan jiru kan eeruu ta'uudha gabaafamaa jira. بسلسلة إنجازات كبيرة حققتها فصائل المعارضة السورية خلال أيام فقط.
Iranian state-run media says one satellite is for research and the other two are global positioning and communication International Atomic Energy Agency adopted the anti-Iran resolution in the Energy Agency's executive board with 19 yes votes. Especially with hypersonic missile development, is a significant threat to U.S. allies like Israel. Iran and North Korea have a history of missile technology cooperation. Illegal. Resolution 2231 calls for Iran to refrain from activity related to nuclear-capable missiles, but به روز تقویت بشه. پرچم بسیج پرچم دفاع بگیره و این کاری هست که biyyi riippaabilikii islaamaa pirezidaant Ibraahim Ra'iisii Amiir Hussein Abdullaahi dabalateetiin teekinooloojiiwwan balallii 1980moota keessa kan Ameerikaan dhimma itti bahaa baate Tomahawk F-40 jeetti jedhamuun magaalaa guddoo Tahareen irraa gara Firuuzbaa kibba dhiyaa Iraanii kiiloomeetira 770 irratti basaasaa fi haala qilleensaa odeeffachuuf jeettiin imalaa ture caccabuudhaan koloneelota waraanaa dabalatee namoota 5 kan galaafate ta'uu riippaabilikiin islaamaa miidiyaan isaanii irraa korrespoondaantii fi tasniim gabaasanii jiran maddeen haala qabatamaa kanaaf mootummaan Iraan ibsa gochuurraa of qusatus koloneel Hamid Raizaaran Jabbaari Manchuhar Praadikii kan kana fakkaatan keessatti kan argaman jilli kunarraa xiyyaaraan lubbuun isaanii dhidhimuu danda'ee jira. Iccitiiwwan keessattuu jeetti 1979 hundeeffama IRGC yookiin Iran Revolutionary Guard Corpsiin dura Ameerikaan itti fayyadamaa turtee fi helikoophtaroota Black Bell jedhaman 212 siijinaalonni isaaniitiif GPS'n isaanii keessattuu akkuma beekamu dhaabbata teekinooloojii Ameerikaa Tekstron jedhamuun kan to'atamu ta'uun tarii Ibraahim Ra'iisiis ta'e qondaaltota tibba darbe ji'a dura Paakistaanitti caccabanii fi rakkoo xiyyaaraa teeknika kana mudataniin teekinooloojii Ameerikaa maaliif fayyadamte jechuun gaaffii gurguddoo Iraanotaa fi xiinxaltoota miidiyaa idil addunyaatiin kaasaa jira. Haa ta'u waliigaltee humna qilleensaa gurguddaa Raashiyaa Chaayinaa wajjin tibba kana taasifteen xiyyaarota kanas galchitus haga ammaatti gara hojiitti akka hin hiikintu himama jechuun Al Arabiyaan gabaasee jira. Gama biraatiin urgugaa saatalaayitii odeeffannoowwan gurguddoo ispeesiif orbitii mataa ishee irratti irra Raashiyaan kan furguggeeffamee fi akaakuu saatalaayitii ICBM jedhamu teekinooloojii hidhata misaayilotaaf dhukaa akkasumas annisa humna yuuraaniyeemii fi kanneen birootiif kan dhimma itti baatu Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa Israa'eliin kan shororkeesse ture. Saatalaayitiin kun odeeffannaa fi galma silaa barbaadu nagayaan qubachuun ammoo milkii Iraanotaa jedhamee jira. Inni kun humna cimaa waan barbaadee fi odeeffannoowwan saayibarii akkasumas ugguraaf haleellaa teekinooloojii kamiifuu kan ishee fayyadu ta'uun milkaa'ina guddoon biyyoonni hedduun michuu isi Kooriyaa Kaabaa, Chaayinaa fi Raashiyaa, Beelaaruus dabalatee baga itti gammaddeetti milkooyte jechaa jiran.